warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Deebina guyyaa gaarii kan halkanitti falkan gaarii nu haa ga'u nu haa godhu. Nagaa qabdanii fayyaadha. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya nagaa qabdanii fayyaadha. Har'a waa'ee biyya keessa haalota jiru tokko tokkoo fi dabreetis Sameen Ameerikaa kuuba fi Ameerikaa kabaabillee yaadan deemnetti ni ilaalla. Wama hundaafuu amma gaa biyya keessa irraa jammarra. Biyya keessa hajammarru jaynaa ummata baalee ummanni Oromoo hundinuu jaynaa sabaaf sablammoonni hundinuu gaa namni nama ta'ee jaynaa kan guutamteef jechuu martinuu. Kanaaf jecha jaynaa goota biyya baalee Adamsa Doodhaa seenaa isaa haga tokko irraa ilaallee achumaan gaa waa'ee Itoophiyaa keessa ni haasa'inaa. Jaynaa Oromoodhaa Adamsa Doodhaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabu nama ulfaataa waan ta'eef jecha siidaan jaynummaadhaa tagootummaa isaa ibsu Baalee Roobee keessa dhaabbate jechuudha. Baalee Roobee keessatti siidaa kana dhaabuuf wanni guddaan qabsoo inni bifa maraan godhe keessa waraqaa jayni Baalee namni amma maqaa isaa yaadanne tokko waldaa Maccaa Tuulamaatiif karaa Shawaatti ergee Adamsa Doodhaan barruu fuula adda addaa qabdu. Barruu fuula hedduu qabdu. Wayita kana diinni hogga qabu barruu kana ciree nyaatee jiisee liqimsuudhaan seenaa guddaa dalage. Waan garaa keenya keessaa bahe yaada keenya barreessine jechuu isaati garaa keenya deeffannee jeeti hidhaa waan fetallee na godhaa jeen san boodan. Eegas as gaa hidhamee bara hedduullee hidhamu ministeerii san baasuu dhabuudhaan seenaa guddaa dalage nama jaynaa beekamaa ta'e jechuudha biyya Oromoo keessatti. Fakkii guddaa ta'e jechuudha. Sabaaf sablammoota hundumaafuu. Adamsa Doodhaa nama jabaa biyya Baalee hogga ta'u jaynoonni Baalee lakkaa'anii kan finne hedduu jira. Oromoonni hundinuu mirga ofirratti guyyaa gabrummaa jala qofanirraa qabanii jaynummaadhaan agarsiisaa jiran kanneen Baalee kan Arsiidha. Arsii hogga jenna gaa Arsiin Arsiidha. Baalee hajuu gabroonfataan adda addaa maqaa adda addaa baasee adda nu hiru malee Arsiin Arsiidha. Wanni Baalee fi Arsii adda jiru Arsiin Arsuma. Kana waan ta'eef jecha jaynyoonni warra Baalee kan akka Adamsa Doodhaa, Jinaar Taaddasee Birruu, Aliyyii Cirriidhaa, Huseen Buneedhaa, Mahmud Buneefaan kanneen biraatis kan hafan akka Nadhii Gammadaa, akka Jamaal Roobalee fanga. Fakkeenyaaf Baalee maqaa dhaamalee kan jaynyoonni Oromoodhaa kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuudhaa, Ahmad Taqiifaa warreen adda addaa Jinaar Taaddasee Birruu fi Nagarii Jinaar Taaddasee Birruu fa'a Maamuu Muzammil Hayilamaran Qixxeessaan fa'aan agarii tulluu faajii hundi isaaniitu gaa jaynyoota maqaa dhooyinu keessaa tokko jechuudha. Waan kana ta'eef jecha qabsoon Oromoodhaa kanneen Baalee keessa godhamte kun hedduu milkii guddaa Oromoodhaaf fiddee jechuun ni mala jechuudha. Ni malaa miti dhugumaanuu fiddee jirti. Kana hogga jennu warra sooraa Baaleeti jedhanii sooraa Oromoo jedhaniiti soso'aa turanii. Soomalii bira hidhannoo hogga kana naqan Soomalii bira hogga hidhannoo dhaqanii hidhannoo kana Soomalii abboo ittan malee Oromoo abboo ittan malee hidhannaa isinii kennu jedhaniin. Hayaa nuti alaamaan manaa baaneef bakka geessi alaamaa ta'e jirraa of duuban deebinu Soomalii abboodha Oromoo abboo jennee hidhannee deebina jedhaniiti biyya ofitti qabsoo Oromummaa ofitti makaman jechuudha. Kan Soomalii abboo isii jedhan Soomaliin waan biyya kana barbaadduuf isaanis gaa nuti Oromoo malee jedhaniin dinne mala tooftaa baafatanii maqaa kanaan biyya keenya keessa gallee qabsoo keenya akka itti fufnu jedhaniiti haala lafa kaatanii galanii qabsoo itti fufanii sooran biyya Baaleetti godhame kana Arsiidhaan godhame kun hedduu jabaatee deebi'ee baroota 60 keessa addi bilisummaa Oromoodhaa dhaabbattee jechuudha. Kanneen adda bilisummaa Oromoo qabsoo adda facaateerraa qabsoo gamtaadhaa godhatanii uummanni Baalee uummanni Arsiidhaa waliigalatti uummanni Oromoo hundinuu khabaa khaseensaa khabaa kan jeen hayyoonni waliin bahanii adda bilisummaa Oromoo gad dhaabbatan jechuudha. Eegas irraa qabee addi bilisummaa Oromoodhaa qaaba hangafa qabsoo Oromoo ta'uudhaan itti fufee jechuudha. Kana waan ta'eef jecha gaa warreen jaynyoonni Baalee kun kan akka Adamsa Doodhaa kana yaadatuun takkaawii siidaa jaynummaa isaa dhaabuufiin waan nurraa eegamuu qaba. Jaynoota keenya kan ammaa biyya keenya ammas duraanis fuuldurallee qabsaan hundaa'u siidaan isaanii siidaan diinaa Finfinnee keessaa jigee siidaan jaynoota Oromoodhaa yeroon itti Finfinnee keessatti dhaabbatu
yeroo gabaabduu keessatti yeroo hoggan juga baatii kana amata kana jechuu qiyyaamti yeroo barbaachisaa ta'etti qabsoon Oromoodha waan jabaattee itti fufaa jirtuuf siidaan keenya kan jaynoota keenya godinoota adda addaa keessa dhaaban hundinuu handhuura biyya Oromiyaadhaa Finfinneetti akka dhaabbatu abdiidhaan qabsoon Oromoodha fuulduratti abdatti qabsoo waan abdannu keessa gaafii deebitu keessa takka jechuudha. Kana waan ta'eef jecha ammaan tana haalli kun barbaachisasi haala wayitiiti jechuudha. Kanatti aansinee jaynoota keenya kana yaadataadha. Warra siidaa adamsaadoo kana dhaabuudhaan dhaloonni ammaa kan qabsoo qabe hedduu jabaatu qaba jechuudha. Kana wajjin wal qabatee immoo siidaa adamsaadoodha baroota wasaname dura akka dhaabbatu baalee roobitti hoggaa wasanamu nafxanyoonni xilaata biyya keessatti fi kan alallee walitti hidhatanii baalee keessatti biyyuma keenya keessatti haasawwan kalee maqaa keessatti Oromiyaan mana keenya akka jenne manuma keenya keessatti siidaa jayna keessanii hin dhaabbatan jechuudhaan baalee roobetti dargaggoota qeyroo Oromoodhaan nam tokkorraa haga 12 fixuudhaan kaan hedduu madeessuudhaan siidan sun ammoo isaan dhaabullee dadhaban arraan tana bakka xumurarra waan jiruuf jecha warreen jayna kanaaf siidaa dhaabuuf wareegama siyaadataadha. Jaynoon akka Haji Adamsaadoodha. Jaynoon akka qabsoo siidaa isaa dhaabu wareegamanii kun bakkayyuttuu qabsoo Oromoodhaaf qophaa'uu qabanii waan kana ta'eef jecha hoo warreen haalota kana dura dhaabbatuu barbaadan tasuma qabsoo Oromoodhaa dura dhaabbatu waan hin dandeenyeef kanneen siidaa kana wareegaman hundaa Oromoon jaynummaa yaadatti ummanni nafxanyaa kun biyya keenya keessa dhufee baalee gobbatti heddumminaan waan jiraniif jecha naannoo Arsii keessa bikki haga baalee isaan jiran hin jiru. Naannoo kana keessatti gaaddisa Oromiyaadhaa qabbanaa jala ta'anii bishaan Oromiyaa qabbanaa kana dhugaadhaa lafa Oromoodhaa kan qamadii kan garbuu kana badhaadhina kanarraa milkaa'aa osoo jiran warri kun abbaa biyyaatiiti jedhanii haawultiin dhaabbatan jedhanii biyyuma keenya irratti nurratti duula banuudhaan jaynoota keenya nam 11 haga 12 wareegamee kun hedduu madaa'ee jechuudha. Mee haga isaan kun biyya birarraa dhufanii keessummaan mana dhufte keessummaadha. Ammoo keessummaa dabranii abbaa manaa baasanii uummanni kun hanga haawultillee jaynoota keessanii dhaabbatan jechuun wareegama ilmaan Oromoodha fudhachiisaa turanii. Jayni baalee immoo akka isaanitti badiin dalayne obsaadhaa fi tooftaadhaan haala san dabarsanii qabsoo isaanii bakkaan gaatanii arra mataan isaanii gaggodhatee jira jechuudha. Isaan kun akka mayra afaan lagaa jiru hagalaanni godha dhufe gaggodhatu hogga galaanni dabre ol godhatuuti. Isaan kun gaggodhatan jenneeti ka'eenyuuti jechuudha. Fuuldurallee itti qabsaa'uu qabna. Siidaan Adamsaadotti baga dhaabbate gammachuu uummata Oromooti gammachuu sabaa fi sablammootaati. Siidaan kun baga dhaabbate naa baga gammaddan baga gammadnaa eebbisa isarrattis warri dhugaaf dhaabbate akka walga'ee eebbisu shakkii hin qabnu. Kanatti aansinee immoo waa'ee biyya keessa fi warri nafxanyaa kun biyya alaatiif biyya keessatti dhiibbaa biyyoota mirga uummata Oromootii fi mirga sabaa fi sablammootaa dhiibaa jiran laalla jechuudha. Kana hoggan jiru maal jechuu kiyya arran tana wucci guddaa ministeerii yoo fudhanne wucci guddaa ministeerii hoggan kun biyya addunyaa kana keessatti namoota 2,100 qaba jechuudha. Namoota 1,200 ambaasii biyya alaa adda addaatti qaban sararaatanya. Kana keessa yoo Oromoon 78 bichaadha. Kana keessa dhaabbata addunyaa kana keessa biyya addunyaa kana keessatti dhaabbata biyyoota gurguddaa jedhanii kan dhaabbanni tokkummaa addunyaadhaa jiran keessatti biyyi barbaachiftuu fi dhaabni barbaachisaa hajamu biyya Ameerikaadhaa Waashintan Virgiiniyaa Waashintan keessatti hajiru dhaabbata mootummaa Ameerikaadhaa kan Waashintan jechuudha. Kana kadursoo Fusuma Raggaadhaa Guraagerraayi. Kana qofaa miti dhaabbata tokkummaa addunyaa waliigalaa keessatti kan dursu Taayyee Waldasillaasee Amaaraa jechuudha. Awurooppaa biratti Biraasiilti Beeljiim keessatti kan ambaasadara ta'ee Itoophiyaa wakkilee ta'e Amaara. Ingiliz biyya guddoo addunyaa keessaa biyya ambaasiin itti ergamu murteessaadha. Ingiliz Amaara kacha jiru jechuudha. Kan Ameerikaatii fi dhaabbata tokkummaa addunyaatiif kan Ingiliz sadaffaa hogganaalee kan Beeljiimitti afurii hashanaffaadha ambaasiin addunyaa kanarratti murteessaadha Chaayinaadha jechuudha Beejingii. Chaayinaa kan jiru immoo Tashoomaa Togaa jedhanii Walaayitarraa kun qabsoon itti fufuu qaba qaama keenya dhugaa jennaan jechuudha.
خنتانو بيا أوروميا خيسة وانا في اللي جراتو دابتكم أفريقاتي دابتكم أفريقا خيسة أمباسادرين إنه أمارا جتشورا وانسي أجايب خيسة بيا الدنيا خنا خيسة أورومون تكلين بيوتا غرغدا في دابت الدنيا في أمريكا خيسة تجراتشون دمني نم أجايب أيشون أمريكا خينيا نوتي من خينيا خيسة تينيتي برندن دوباسني سبلين الرتين نوفا جنا هوجا جنو نفتنيان خنا لا جتشورا خنا قفامتي وجو غدا من السيركون دمي أدا تكاو بركي دي دمك أبيتشو بركي دي دمك كان خيسة نمون أورومو دا خن اتلافنا تانجرو هنجرو يجورا خنا وان تيبجتشو بوليسي بيجي خيسة دي بيجي على تلة وري نفتنيا خون دقاقة نديبا وان جرو بجتشا كبسو تينيان ديبا خنا فرا ملكو دا قمنا ورين أورومو دا خن دابا سياسة تي وسو أكنا مرفمني على في خيسة ديبامني سراتينيا كوما تكوفي ديبلما خدابات كوما الدنيا دابا بيوت الدنيا خيسة دلغان كيسة أورومو سدتمي ترباتمي سد بيتشان جراتون نوتويت دابا ندباني دابا ولتغارين فني سياسة ولي مستيري وجهان سند باسادا وركسا ديمنو هنجرو يچود موتوما جدو غلي سلي خرمانا هرمانا امه اورومو دري امه اورومو جنو حالته خن هندا اوسو ارغنو ورا جاسا دينا خنان قبمنه ورا بروت دبت كوفي صدوم شنو غبروم فتين خنان قبمنه اوسو جرو ادما خيسن يومه دبسو قفصون دم بلسو قبدنين حالي تكتك اما خجرو جالك ابسودا غدا خنيا خان اورومودا وبولما مغرساتي في بولچا تقلا من سيري توبلن يو تنخله ولتان جچا دغيني چدا ولتين كن امو غرو ummanni oromoodha ummanni keenya gooftaa keenya ummata keenya malee hasadu annu qabnu ummata keenya nu ajaja diinni amma achi biyya oromiyaa keessa dhumee nama keenya fixee cal jennee hilaallu arra achi gooftaan keenya ummata keenya jee hoggaa dura opidoo takau oromo demokrasi party kana warri ummatatti addeebisee kabajaatti godhe obbolammaa ummata duree waan ta'eef jecha wahii maletti ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያati wahii maletti hin araaramne wahii jira waan ajiru sanillee milkii akka ta'u abdii qabna سوسوينسي أوروميا في موتما أوروميا تفي تكاو رابطة سياسة أورومو تفي موتما جدوغليسا حالا نفتنيان إبارت غوترا خاوم ملا رغمانو رغاسان أرغو ملا حال جرو أديم سجرو سوسوينسي أما جرو حالا أبدا چيسا أفكي ساقابا أفرغاني جران نفتنيو تمرفمني نفتنيون أدوكا وچه قدام منستري راقبه بركوتا دي دمان جرور را بي على هندا خيستي وفي رنفتني وسو جرانو تاري أمان تانا إنو ماهو أبيجي أكو مجرد تكلام نسيرن كن بيجي خناني تانو هادي مخجو ورجو نجرا أمارا خيست ورجو كمو تسوما عنقرا خامنا ورجو جرا ورخو ور أمارا نفتنيا خن على في خيس جن هوك خوني تو ورخون سبا في سبلموتا نانو أمارا حق أغاوفان نجراني قدو أندر غاوفان أمان تان أغاوي ورينكم بكلمتي واني أفيف ولجرن نخافنا هم نمان أكو متينو خجان تسمع منابا خنا واني سانكاسني سنجرو هنا مو أكنمانو اتفوفي جرا وصونو تانغور بانيو مريغوتا سباب سلموتا حقا ورمو قدا خنا كنا ديبني هغناو بلاتون دندينيو نوتي أخنمان اتفوفنا جا هنا مو نخافنا جا اتفوف سكنا دندني ومني ورمو تبي سباب سلموني إبرا شانتما إبرا هانغا percentage كمان نمو أنغو أرغتة ديمو دف كابسول اتفوفتي خنا بجيش والتينسا ورا موتما يدوغليسا درسوفي إسان مجدتي وبولما في بيجي جدتي والتين سيقول ممكن فول دورا مالتو أدوفكا إيجات مجرا وهي مالتي أمو لما نس والتين سخنا نقول واني نقول سن ومن خينيا قوفتا خينيا ومن خينيا لغاتينيا ومن خينيا درسنا دينا ندرو فم نجوا وياني أخاخي خيني نما جبا وان تبجتا أدومان جبتخون خيادة تقاقل تتلاتمان كماني حالي إني رتي والتانكون ni abdachiisa qabsoon ummata oromoo itti fufuu qabdi kana maaltu fida tokkummaa ummanni oromoodha kutaadhaan adda bahuu dide amantiin adda bahuu dide tokkummaa ummanni oromoo agarsiisite isaanuma kana waliif fide jechuudha kana waan ta'eef jecha qabsoon itti fufuu qabdi mirga keenya kamacarreeshaatis khayaroo dheerti gabaabdutti fudhatunnu khayaroo dheeressunnu jechuudha maaliif yoo qabsoon teenya jabaatte yeroo ni gabaabbatti yoo nuti qabsoo laafin bicha yeroo dheeratti dheeressuun qabnu malee kana waan ta'eef jecha jabaanne itti fufuu qabna jechuudha kanamatti aanseega ammaan tana waa'ee biyya Tigraay fi mircaa laalchisee haalli hamaan oowwaa jira
warra mircaa kun tasumaan dandeessan janii isaan illee ni oofna janii addummaan kun bal'ataa jira gara boodattis furmaanni kadhuufu karaa heeratiin isaa ta'u karaa humnaatiin isaa ta'u mootummaan Itoophiyaattis caljilee waan hin laalleef jecha hanga kaabooreessu jiru bishaan xaleelaa dhuguun hin taane akkuma jedhamu warra Tigraay kana qabsoon kara maraan itti fuftee waan jirtuuf jecha adaba godhanii mootummaa Itoophiyaatii wajjin haala mircaa boordii Itoophiyaa alatti mircaa oofuu waan hin dandeenyeef dhugaa kana akka beekan dhiibban adda addaa karaa mootummaan isaa ta'u itti godhamuu qabdi. Kanas milkiin akka xumurru abdiidha qabna jechuudha. Kanatti aansee waa'ee Abbayyaa laalchifna. Waa'ee Abbayyaa kanarratti ammaan tana uummanni Oromoodha dipiloomaasii bareedduu godhuudhaan karaa dhaabbata tokkummaa addunyaatiin karaa dhaabbata tokkummaa Afrikaatiin waliigalatti biyyoonni Gibxii fi Itoophiyaa fi Suudaan akka haasaa Afrikummaadhaan haasan duroonni Afrikaadhaatti wajji akka haasan dhiibbaa irratti godhameen tattasaa mikir beetilleen isniina iftaanii kana dhimma kanatti haasa'u jira. Milkiin dipiloomaasii kun kan Itoophiyaati haalli jiru guutamaa jira milkiidhaan inni xumurree ni yaanna. Ammoon tana halee konferensii karaa viidiyootiin walgahii godhanii duree Dabuu Afrikaadha Ramaphosa fi kan Keeniyaadha kan Malaawii kan Gibxii kan Suudaan kan Itoophiyaadha konferensii wajji godhanii haasawarra jiranii jechuudha. Dhimmi nagaa kun akka nagaan xumuramu bishaan ammoo baatii addeemu kana hidha Abbayyaa kana bishaan guutamuun ijammaran baatee adeemtu kana keessa hajame yeroodhaaf nagaa barbaadu dureen dhaabbata tokkummaa Afrikaa kabarana dureen biyya Dabuu Afrikaadha Ramaphosan isaan kana walitti qabee Kongo fi Maalii fi Keeniyaa Gibxii fi Itoophiyaa fi biyya Misirallee walitti fidee bishaan kun guutiinsi akka gizeef akka duratti godhanii irratti waltaanii jiran jechuudha. Haalonni kun hundinuu haala bareedaadha qabsoon ittuma fufuu qabdi jennaga. Amma gaa kanarraa baanee mee eegaa waa'ee biyya keessaa gana laalle biyya addunyaa yaadan baanee biyya Ameerikaatii fi biyya Kuubaadha biyya Kanadaadha biyya Mexico laalle jechuudha. Kanadaa fi Ameerikaa fi Kuubaan Sameen Ameerikaatti hoggaa argaman Mexico illee gaa Dabuu Ameerikaa fi Sameen Ameerikaa jettutti waan argamtuuf Mexico illee gamu Sameenitti goonee laalla jechuudha. Amma biyyoonni kun biyya afurii ummata miliyoona 460 kana qaban. Kuubaan miliyoona 13 qabdi, Ameerikaan miliyoona 336 qabdi, Kanadaan miliyoona 36 qabdi, Mexico miliyoona 86 qabdi. Biyyoonni kun akkanaan hoggolaallu biyya Sameen Ameerikaa jama jechuudha. Biyyoonni kun akka guddinatti ardii Eeshiyaadhaa keessaa Afrikaa Sameen Ameerikaan akka arditti illee guddina qaban jechuudha. Akka namaatiin ammoo Awurooppaan waan isaan dursuuf Afraffaadha akka namaatiin jechuudha. Egaa kana jenne egaa ammaan tanamee biyya Ameerikaatii fi Kuubaa jidduu haala ture bara 60 dabre kana laalla jechuudha. Pirezidaantiin biyya Kuubaadha Fidel Castro hajan biyya bara 1953 keessa biyya aangoo qabate jechuudha. Namni kun bara 50 guutuu biyya Ameerikaatii wajji ollaa taa'ee qabsoo qabeen Ameerikaan waan tokko illee dhiibbaa irratti gootu karaa humna waraanaatiin dura dhaabbatee ofirraa ittisee bara 50 aangoo irra ture. Egaa aangoo irra tures Raul Castro qabsoo bara 53ffaa kana Fidel Castro wajji obboleessa isaatti illee qabsoo irra ture. Inni duunanis bara 91tti du'e. Raul Castro obboleessi isaa aangoo qabatee inni illee ammaan tana baroota gabaabaa dura aangoo galaksee pirezidaantii nama Kuubaadhaa kabiraati jechuudha. Fidel Castro kun ummata miliyoona 12 gaafa inni dursanii amma immoo uummanni isaanii guddinni gaafara 50 dabrahana keessa gara miliyoona 12 irraa 13 ta'an jechuudha. Uummanni guddatan ka addunyaa kun hedduu hirmaata namaa kanatti suuta waan deemaniif jecha amata dheeraa kana keessatti illee miliyoonuma tokko kan idanii miliyoona 13 uummanni isaa ammaan tana. Kuubaan kun Fidel Castro kun nama waraanan jabaadhaa ka addunyaa tana irratti riyoota alam takkaa'u ilaalcha addunyaadhaa kan kaapitaalizimii sooshaalizimii jidduu jiruun Soobetii Hibreetii fi Ameerikaa jidduu jiruun hedduu qabsoorra ture jechuudha. Biyya Ameerikaa biyya Kuubaadhaa tun biyya Afrikaa keessa biyya Eeshiyaa keessa biyya Dabuu Ameerikaa keessa biyya isiin hin gargaarii waraanan hin jirtu akka Itoophiyaatti illee gaafa Soomaliin Itoophiyaatti waraana bantillee hedduu gargaaraa kan turte waraana Soomaliin illee gaafa san kadeeftee isii keessaa takka gabroonfata Amaaraatii wajji tumsa baatee hoggaasan jechuun kiyya biyya haamuratan tumsatti baan jechuu kiyyaa miti. Hogguu san biyya Itoophiyaa keessa dhufullee Kuubaan yaadannaa jechuudha.
كومنتم بيا أمة مليون خلوا لما قبضه دانغن بحرا أمريكا في سجل جيرو بحرا كيلومتر خلوا لما بتشاجي درو بيا الله تيجورا إسين تنما كوبنتون هم نورانا الدنيا رتو بكهوندا تسوبت يجلا دمتي أفغانستان آتاتو عراق آتاتو إثيوبيا أنغولا موزامبيق بيوتا دداهنا هوندا دمتي غرغارا ترتي أمريكا نمو الله سنت أفغانستان أمريكان سنتجان عراق سنتجان إيران خرا هركا دوبتين عراق رر بابتي سنتجان بك أمريكا ورانا هنسين بك اسم موتما غرانغلچني دبوب أمريكا سمين أوروباس أفريقيا سنجرو أچودا خوبا مو أچمت بيا الله سنتي ويا توكو قوي تكرتين لكافنه أولو مسنتي كوبا نفرا دورغتي تيسي چودا برا شنتما في دالكاترون بولچ إلى أما برا جهاتما راهاغما برا ترباتما بديمنا برا جهاتما تربغينيه ورئيس كوبا دا أكسما جيرا چودا كوبانتون بيا جبدودا بيا جبدو هوغا جنة دوري جبا في دالكاترون كنما الدنيا تنادتي والغين دابت كما الدنيا هوغا حسن في دالكاترون يود أفوباته غيا توكو غيا لما تاني إيغان جتودا والغين الدنيا جمبرم تيو إنن دفين والغين خنا في هذا الليسونا يعني إساسون دلدلا الدنيا تناته يادا إنن الليسوان الدنيا إرا إيغتوچا إسامالي والغين الدنيا بنمتو غيا توكو ستي لمستوي في دالكاترون إيغان مالفي نما امبرياليزم تكاو أمريكا هين سودان نما دوغاف دابته نما اومن أدان نما جبا جامي الدنيا تنتي نما بيكمي چودا في دالكاترون كنا مو والجاي الدنيا رتي أكسدي خبجان إيجامو بيرا دبره بيجا أمريكا تي في ورين امبرياليزم تكاو مونوبولي كابيتاليزم خجنو هنا كابيتاليزم كو جنة سامان أنا وفيه كو جنة امبرياليزم كو جنة أقوله وفي جرو خسامة جنة مونوبولي كابيتاليزم هندا الدنيا خسامو ينانه جو امبرياليزم مونوبولي كابيتاليزم جنان جتشو رخنان أما ويتخنتيو في دالكاترون خنا جزء دي بجها في صدوم الجها أجيتشاتي راوة تنجتشو أمريكون أجيسو دف ورا أوروبا لين هركا خيسا قبا جزء خنا سجارة ران ألادن دواء داداتين أدعى هندما جزء بجها في صدوم الجها بيتوني الدنيا لا قبتها دان خايت أمانة جزء بجها في صدوم الجها أجيتشا أمريكان درفم تيرت قدام هندا جلابه ربيت أكم تخاوم سنجي سمله هوغا خنا جنيو نوبل تشيلامي الدنيا جنمانتن نوبل يقول جنو خنا سياسة وفيت ولدت إركتني نوبلي خنا مله نوبلي خنا دوغمان سلاخنا في دالكاترون الدنيا رتي شلمات الدنيا هندا خفودتو اسمها جنايتشو سلا أمو نوبل كونغا سياسة إساني جالورا هدتك أبوه ولدت إركتهم جتشا نوبل حقامي تجو خيام تسلا حق دلقي خفي دالكاترون نوبل دوم فراتين الدنيا را دوان هرم بافتشو دا مالف جتشا سياسة إساني دروان دبتوف نوبلي خنالي إسان كني نمالي سلا نوبل مان الدنيا تو برر اسمه يجو نما الدنيا رتي جزء بجها في صدومي جها أجيشن تقدمي جلاه بيجو دا بيجي خوبارة تونغا أما مليون كده لما راح صديق أبدينه بيجي الدنيا رتي دكتورات قبات صدركات كفء جرتو إسي دا جتشو دا مال جتشو دا أمة مليون كده لما في خد صديق خيسا حاكموت كم دكتورات كم إبى سديت الدنيا تنرتي جرا أما كرا مليون خون أما سينا بروتا خنان دبر درا عندو بدو سينان كن أمو اللي أكسم جرا بيجي وكبست بيجي هاجا خوبا غرغارتو هنجرتو هاجا موتا خمر بس ديت الرهاجا مليون قبدي صدرتا الدنيا تكوفا قبدي شكرا لنا الدنيا رتي تكوفا دا حالي خوبا جرو حالا كنا تجودا خمبراتيسي اتفقنا جودا حالا خنا يوغلا چمنو بيجي الدنيا خنا خيستي أما بيجي سمين أمريكا لالله جرا دبو أمريكا واتيكو مي يادم باني لالله جودا هوكا ها دومي ديفا مكا هاسا جدو تقولو خينيا فيتشا دوفو قوبي سكنتا رتي قبرو قوبي فنوان دومي هنرجني في نكان جرادا والكو نمتي غاري نوها غرو نكان جرادا